Dubartiin tokko kin shamarreen tokko waggaa meeqa walitti heerumuu qabdi jettee yaadda? Akka 27. umuriin kee meeqa? Nan beeka. Umuriin kee meeqa? Bulleer wayyo. Umuriin kee meeqa? Kun adaraa waaqee 23 eeggatu. Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma beekamu sagantaan kun sagantaa fayyaa isiniif dhiyeessuudha. An Dr. Naafyaad Geetuudha. Arra bifa adda ta'een dhimma dubartiin tokko waggaa meeqatti heerumuu qabdi kan jedhu. Gama fayyaan akkamitti ilaalla? Yaadni uummataa maal fakkaata? Kan biraa immoo gaaffiiwwan garaagaraa gaaffii kana wal qabatan illee nan gaafadha. Fakkeenyaaf amma dubartiin tokko yookiin ijoolleen shamarranii tokko laguu jalqaba yommuu argitu maatiitti himuun yookiin yommuu heerumteetti abbaa manaa isheetti himuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu wal ilaalla. Nordofa. Tole duraan dursa gaaffis gaafannuuf deebisuudhaaf yamaa tokkeef galatoomii mee dhaggeeffattoota keenya wajjin wal baruuf maqaa kee? Alamituu yookaan Asaantii. Alamituu yookiin Asaantii maqaa tokko sitti beeka? Asaantii homaa. Asaantii homaa galatoomii? Bitaaniyaa Lakkee jedhama. Bashannanaa Boruu jedhama. Dursa maqaa kee? Boontuu Ajjamaa Gondal jedhama. Tole Boontuu galatoomii yaada nuuf laachuuf yamaa tokkee fi gaaffii lamaan tokko si gaafadha. Gaaffii sanaa uummanni maal jedha kan jedhu gaafachuudhaaf dubartiin tokko yookiin shamarran tokko gaafa marsaan laguutti dhufu abbaa fi haadha isheetti himuun barbaachisaadha moo barbaachisaa miti jettee yaadda? Barbaachisaadha jedhee yaada. Mee maaliif mee faayidaan isaa maali? Dubartii shamarran tokko akkuma laguutti dhufeef abbaa yookiin haadha isheetti himuun faayidaa akkamii qaba jettee yaadda? Faayidaa baay'ee qaba. Faayidaa baay'eewwan keessaa inni tokko iftoomina maatii keessatti uuma. Lammata ijoolleen waan itti gargaaraman maateriyaaliiwwan adda addaa maatii keessa waan jiraachaa jiraniif faayinaanshalii of waan hin dandeenyeef isas akka isaan dhiyeessaniif godha. Kan biraa immoo wanti kun akka balleessaatti akka isaan ijoolleen akka hin fudhanneef psychologically supportive akka ta'an maatiin isaan gargaara jechuudha. Dubartiin tokko shamarran tokko marsaa laguu yeroo jalqabaaf yeroo argitu. Maanii yoo argitu? Xurii beektaa? Laguu yookiin xurii yeroo jennu jechuudha. Abbaa fi haadha isheetti himuun barbaachisaadha moo barbaachisaa miti jettee yaaddaa? Barbaachisaadha. Mee faayidaan isaa maal? Dubartiin shamarran tokko yeroo marsaa laguu jalqaba argitu abbaa fi haadhatti himuun faayidaan isaa maal jettee yaadda? Faayidaan isaa jalqaba I think isiin abbaa fi haadha isiitti himuu dura maatiin isiitu itti himuu qaba jedhee yaada. Especially haadholiin ijoollee shamarree fiitti itti siquu qabanii yennaa ganni isaanii hagasiin ba'u jalqabanii noohaawii san itti qabsiisuu qaban jedhee yaada. Maybe adoo isaan itti himin immoo wanni sun yoo happen ta'e shamarreen yookaan immoo daa'imman sun ijoolleen ganni isaanii waan saniif dhaqqabe maatiif itti himuu qaban. Shamarran tokko yookiin shamarreen durbii tokko yeroo marsaan laguu ishee jalqabatti dhufu haadha ishee fi abbaa isheetti himuun barbaachisaadha moo barbaachisaa miti jettee yaadda? Haadha isheetti odoo himte akka kiyyaatti haadha isheetti odoo himte dansaan natti fakkaata. Mee faayidaan isaa maal jettee yaadda? Himuun ishee isheedhaaf maal fayyada? Maatiif maal fayyada? Yeroo jalqabaa marroo ta'ee fi haala isaa marroo hin beekneef ishii gargaaruu dandeetti. Hiriyoota ishii birallee itti wanni hin jettu jechuun haala ishiin ittiin of eeggattee ofii qulqullina ishiilee eeggattu haadhi ishii sirriitti itti himuu dandeetti yeroo jalqabaa marroo ta'eef itti dhiyaattee itti himuu dandeetti waan jedhuuf haadha isheetti odoo himtee ka'ee kanaaf. Gaaffii lamaan tokko si gaafadha. Gaaffiin jalqabaa durbii tokko laguu yeroo jalqabaatiif yeroo argitu abbaa ishee yookiin haadha isheetti himuun barbaachisaadha moo barbaachisaa miti jettee yaadda? Barbaachisaadha jedhee yaada. Tokkoffaa jijjiirama qaamaa guddaatu uumama yeroo
xuriin namatti dhufu isaaf namatti dhiyaatu haadha sabbaas ta'uu baattu obboleeyyan fa'aa fakkeenyaaf ani hogganatti dhufe obboleeyyan kiyyattan obboleeyyan koo durbaa gurguddoo fi namatti dhiyaatutti himtee wanni suni wanna uumamaa ta'uusaa baratta. Namni hunduu kan argu kan dubartiin hunduu wajjin keessa darbinu ta'uusaa gaabatti tokkoffaa wanni sirratti deemaa jiru si sodaachisa daa'ima taatee qaamni kee yeroo garuma ta'een dhiigni yaa'uu jalqabu nama rifachiisa. Inni sun waanuma uumamaa ta'uusaa nama barsiisa. Sarara immoo akkatti of eegan kana boodas deddeebi'ee dhufu waan ta'eef amaloota adda addaa jira. Amma si'a lama sadii dhufe immoo yoggaa badu waan nama dhiphisu saayikilii kana wal qabate nama dhiphisan waan jiraniif isaan akka xiinsammuudhaan nama qopheessa. Kanaaf haadhattis yookiin abbaattis namuma konsarnii ta'etti himuun gaariidha jedhee yaadaan. Gaaffii lammaffaa dubartiin tokko yookiin shamarreen tokko waggaa meeqa olitti heerumuu qabdi jettee yaadda? Akka yaada keetti wanta kana wanta fayyaan lafa kaa'e osoo hin taane akka yaada keetti maaliif shamarran baay'een waggaa garaagaraatti heeruman argaa jirra. Fakkeenyaaf yoo waggaa meeqa olitti heerumtee gaariidha jettee yaadda yookiin immoo fayyaa ishee hin miidhu jettee yaadda? Akka nama tokkotti yoo ta'e dubbichi dubartiin tokko wanta hojjechuu barbaadu for example barumsa barachuu yoo ta'e biizinasiiwwan adda addaa banattee dalaguu yoo ta'e amma sa'aatii kanatti gaa'ila mana ijaarrachuu nan danda'a. Mana kiyya bulchuu nan danda'a jettee yeroo yaaddutti fuudhuu qabdi. Heerumuu qabdi. Heerumuu qabdi. Umuriidhaan hanga ganaa jechuu hin danda'u. Maaliif yoo jette namni akkatti yaaduu fi akkatti jiraachaa jiru adda adda waan ta'eef jechuudha. Asirratti sirriidha yaadi kee. Garuu immoo fayyaa isheetiif gaariidha kan jedhamu fakkeenyaaf dubartoonni waggaa 10 namatti heeruman jiru, waggaa 13 heeruman jiru, 15 heeruman jiru, 19 20 heeruman jiru. Ati kanaa olitti heerumuu qabdi jettee jeneraalaayiz gootee fakkeenyaaf amma yaadi kee sirriidha garuu akka waliigalaatti meeqatti yaadda? Ani ogeessa fayyaa miti garuu ijoolleen xiqqoo ta'anii odoo heerumuu baatanii waggaa meeqa ol jettee yaadda? Waggaa tokko murteessi. 27. Kanaaf waggaa 27 olitti jettee yaadda? Akka yaada kiyyaatti garuu akka boontutti 27 ol. Galatoomii yaada nuuf laachuuf eeyyamaa tokko ulfaadhu isin jenna deebisaa gad dhumarratti kan deebisnu ta'a. Ulfaadhaa isinis. Yeroo baay'ee shamarran iddoo garaagaraatti argina waggaa 12, 18, 25, 30 yeroo wayii argina. Dubartiin tokko yookiin shamarran tokko waggaa meeqa olitti heerumuu qabdi jettee yaadda akka yaada keetti? Waggaa meeqa olitti? Actually yoo isiin ani qophaa'eera jettee yaadda ta'etti like mentally, physically, psychologically waan saniif fit ta'e jettee yoo yaaddee jiraatte maybe heerumuu dandeessedhe yaadda. Fakkeenyaaf waggaa na dhiba. Lakkoofsa kaa'uudha fakkeenyaaf kanaa ol jettee kan yaaddu fakkeenyaaf amma waggaa 12 heerumuun sirrii jettee yaadda? 15 kanuma hin jedhamne waggaa meeqa ol ta'uu qabattee yaadda? Ulfaatu danda'a yaada dhuunfaa kiyya ta'uu danda'a maybe waggaa 20 ol. Shamarran tokko yeroo baay'ee ilaalla waggaa 15tti 17tti 18tti kan heeruman jiru 20 25 30 40 jira jiraachuu danda'a. Mee akka keetti shamarran tokko umuriidhaan si daangessa ga'a. Umurii meeqa olitti heerumuu qabdi jettee yaadda yookiin immoo yoo kanaa olitti heerumte fayyaa ishee miidhu jettee kan yaaddu umurii meeqa ol? Umurii dubbachuu qaba? Okay, umurii yoo dubbadhe 23 ol odoo ta'e dansaa 23 achi jechuudha. 23 diqqoonatti fakkaatti akka dubaraatti. Maaliif inni jedhu ammooni gaa'illi waan baay'ee waan isaa beeknee odoo keessa galnee waggaa isaa agasmaadha. Natti fakkaatu garuu waggaa 23 akka kiyyaatti waggaa 23 achi kun odoo ta'e dansaadha. Amma shamarran tokko yookiin dubartiin tokko waggaa meeqa olitti heerumuu qabdi jettee yaadda? Kana yeroo jennu fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee waggaa 15, 13, 20, 25, 30 akka keetti waggaa kana olitti yoo heerumte gaariidha jedhee yaada. Istaatisii garaagaraa jiraachuu danda'a namni waan ta'eef. Mee akka keetti maal jettee yaadda?
Akka kiyyaatti maal jedhee yaada umuriin akkas jedhee daangessuun natti ulfaata garuu akkuma seerattuu namni waggaa 18 gadi jiru ofii isaatii murtoo kennuu hin danda'u abboommii maatii jala jira waan ta'eef akka seerattis dhorkaadha nama waggaa 18 gadi heerumsiisuunis fuudhuunis dhorkaadha natti fakkaata ogeettii seeraa miti garuu immoo isa caalaa wanni nani jechuu barbaadu dubartiin tokko gaa'elaaf eenyummaa ishee erga bartee booda identity mataa ishee erga bartee booda ofiin dhaabachuu erga dandeessee booda odoo gaa'elatti seentee gaa'elli isaa gaarii ta'a. Of waan beektus nama ijoollee isheetifis nama hundaafuu gaarii kan ta'u yoo danda'ame barumsa ishee xumurtee jechuun yoo akka biyya kanaatti yoo ta'e waggaa 7 kutaa tokko jalqabdaa kutaa 12 barattaa mana barumsaa amma fixxutti 23-24 naannoo akkasii jechuudha graduate colleges yoo ta'e wanni ta'es baratanii self development erga fixanii booddee otoo gaa'elatti galanii gaarii natti. Kanaaf waggaa 18 18 fi siyaasayyuu isa duratti hin galan. Tolee galatoomi. Seeraan alatti. Umuriin kee meeqa? Nan beeka. Umuriin kee meeqa? Bulleer wayyo. Umuriin kee meeqa? Kuna adaraa waaqee 23 eeggatu. Qoy umurii keessa maaliif sobdu yeroo baay'ee umurii maaf sobdu yeroo baay'ee? Umurii sobnu garuu umurii keenya yoo himannu isin deebitanii kaatanii nuti qoostanii saniif malee umurii rakkoo. Meeqatti? Maali? 17 taate? 17 ta'uuf.